jechuunke arseel mambofa leenca addunyaa raaste jecha tokko qofa ibiddi warraaqsaa dho'eesseen qabate seenaa qabsoo Oromootti iddoo guddaa argate neetworkii jaartee diiguudhaan dhabanii kan keessa nadeeffa fiiguu jalqabanii imimmaan gabrummaa saba irraa haquuf gufuun bilisummaa kararraa maquuf waamichatti gootee Oromoon dhagahee iyyi waliif iyyan addunyaa wal gahee. Jecha tokko qofa an Oromoodha jechuunke arseel mambofa leenca addunyaa raaste jecha tokko qofa ibiddi warraaqsaa dho'eesseen qabate seenaa qabsoo Oromootti iddoo guddaa argate neetworkii jaartee diiguudhaan dhabanii kan keessa nadeeffa fiiguu jalqabanii imimmaan gabrummaa saba irraa haquuf gufuun bilisummaa kararraa maquuf waamichatti gootee Oromoon dhagahee iyyi waliif iyyan addunyaa wal gahee. Sandinota akele chabde bakasen tudafre akakayan saba tinafne kufetin ibidda gamsiste dalota kubetin kapsolitina erga wali kabde sandinota akele chabde bakasen tudafre abju wagga dibba akhi kamutti ijaarsi xaxamaan akka diigamutti karaa kaayyoo diinaa laayyootti addaan foonaan gantuu fi ergamtuu qawminaan moonaan sabni abdii kutatee manatti dacha'e siin abdii horatee qabsootti as ba'e ilaalcha tuuttotaa qarri kan kee doomsee alagaa boorisee fira kan kee boonse gariin kan hinaafee sitti ta'uuf gufuu waan ati hin qabne qaba jedhee dhufuu Oromoo dhugaan kee gurra seene biraa dhagahamuu dhabee kufe oduun shiraa haqa kee haqanis hayyoonni maqaadhaa hamma keen gahanii hojiin kee ragaadhaa alaabaa Oromoo ifatti otoo hin dhaamne roobni siyaasaa kee akka nurraa hin caamne.
Ashama ilmaan Oromoo akkam harka fuunee jira jirtu fayyaa qabdu hin jabaattu bakka jiraattan jirtu akkam ooltan oolmaan maal fakkaata nagaa qabdu bakka jiraattan jira billee barii arguuf jedhee yaacee hundeessaa akkam nagaa qabdanii bakka jiraattanii kaa jiruunu waan guddoodha kama jirutu waa godha yaa bakka jiraattan akkam nagaa jirtu Kakali hordoftoota Facebook kooti fi ijoollee abbaa kooti jawwee hundumtuu haadha kooti ijoollee jawwee jirtu akkam nagaa qabdu fayyaadha miti bakka jiraattan mee xiqqoo haala yeroo irratti waa'ee Jawaar irraa xiqqoo dubbachuu barbaada ture waa'ee Jawaariin Qilinxootti darbanii irraa xiqqoo dubbachuu barbaada. Waalaikum salaam warahmatullahi welcome muddin. Ana dhufu qaqqaalii waan isiniin jedheera warri amma seenaa kanillee waa'ee Jawaar kana irraa xiqqoo dubbachuu barbaade seene mee yaada kan ku kallatti maa yaada kan kootittan fuufa wanti inni irraa dubbachuu barbaade akkuma beeknu waa'ee Jawaar Maammadii nama dhiballe akkatti dubbatanis nama dhibaa akkatti cadhisanis nama dhibaa wanti Jawaar Maammadii cadhisanis keessa keenyatti ibiddatu nu qabata yaa xiqqoomame yoo waan dubbatamee furmaanni dhufu ta'e warra dubbannu jenneetu maarraamee ol darbachuma gubaadhuma ol darbachuudha malee keessatti bobeensi nurraa dhaabateeti miti yaa kallatti maani Jawaar Maammadii yaa ka waan abbaarraa dhaban takka hin fudhatanii takka hin gatanii Jawaar Maammadii gaafa abbaarraa dhabanii innu ummata Oromoo abdadhee galee jedhe ummata Oromoo inni abdatee gale san gaafa dudduuba Jawaariitii dhabanii dudduuba isaatii dhabanii jedhanii bakka geessanii dhageettanii tan quba qabdan hundi keessanuu walumaa waan quba qabnu haa ta'u walumaa waan quba qabnu kanarraa xiqqoo dubbachuu barbaada. Waalaikum salaam warahmatullahi jedheera warroota seenaattaniif seenaa sheer godhaa siin jira yaa Jawaar Maammadii akkuma waliinoo argaa jirru Olmaan isaa yookaan galan Jawaar Maammadii Qilinxoodhaan waan isa malee miti Jawaar Maammadii akka badillee baduu diimisu abbee bade jedhee namtichi abbaan jalaa du'e jennaan ilmaanii akka galillee galu Jawaar Maammadii noon dhalatuun guddatinii waan immaan hin dhalatin Eguma dhalate bilbila Samsungin qabatin eguma qabate Facebook banatin sila dhiro kam musiibaa mosil so waa'ee Jawaar Maammadii kallatti man itti deema please warri asirratti argan itti dawalatan meena irratti hin dawalina yaada kee xiqqoo dheeressuu sin barbaaduyyuu baay'ee wayii keessa koona gubeera wanti Jawaar Maammadii Diko miya darra ibsachuu barbaada dubbachuu barbaada narratti hin dawalinaan obsaan dhaggeeffadha warri yaada gabaabaa qabdan ammoo inviite argachuu dandeettan yeroo ayyaada kootumoo argee jedhe soona obsaatiin hin jedha buleeyyan koo yaa Jawaar Maammadii oolmaan Jawaar Maammadii Oromoof oole maali Jawaar Maammadii adda ammoo eessa akka jiru Oromoon ammoo Jawaar Maammadii mal olevi Jawaar Maammadii ammoo Oromoof mal olevi abdiin ammoo Jawaar ummata Oromoo irraa qabu Jawaartu abdii Oromoo waadaa Oromoo nyaate moo Oromootu waadaa Jawaar nyaate yaa waan jedhurraa dubbadha kanaaf yaada kee kallatti man yoo itti fuufee jedhe Jawaar Maammadii Oromoo so saadiddami afur asirraas Oromoon saadiddami afur asi hujiin kenna Facebookuma bichaa ta'ee hayootas taanaan ishee akka kootii kanas taanaan usuma asirraa iyyinu Jawaar Maammadii harka diinaa nyaaseene baga gammaddan walumaa galatti
kanuma isini carraan isin jawaariif eegattanii carraa jawaar dhaqeetiin qilintoo seenu carraa jawaar dhaqeetiin harka diinaa keessa seenee diina safara hattuutiif safara ammoo nama ajjeese safara nama ajjeese nafsi gadaa'e nama ajjeese bakka namni nama ajjeese itti hidhamu safara durriyyee keessa seenu isinii ta'e kana barbaaddanii miti Jawaar Mahaammadiif oolmaan isin Jawaar Mahaammadiif ooltan isa kanaa miti gammaddaniire dirra nagaatiin raftaniire mee akkam isinitti ta'e ka isinii cabee moo isin quuqe Jawaar Mahaammadi kaleessa qaayaa qilintoo seene isin quuqe moo isin gammachiise mee guddas taanaan xiqqas taanaan xiqqaa Oromos taanaan guddas Oromos taanaan isinii cabee moo akkam isinii qabbanaa'e moo isinitti qorre badhifattaniittan warri qaraa ammoo Jawaar Mahaammadi ijaan argaa dadhabdanis naafxanyaas taanaan Oromoo keessi isaa naafxanyaas taanaan baga gammaddan ka badhifattaniittan garuu ammoo Rabbi waliin jira namatu isa biraa dhabame malee Rabbi waliin jira siniif gala Jawaar Mahaammadi Oromoo uduu isin teettanii asirraa teettanii hayyoonnis taanaan isheen akka kootis taanaan qabsoon keenya uduma feesbuuka gubbaa ta'u hayyoonni illee taraa keenya galtanii safara nu'u sa'aatii nutti tolu feesbuuka kana gubbaa baanee iyyinu taatanii taraa keenya galtanii qabsoo feesbuukumaan qabsoo akka Jawaar Mahaammadi feesbuuka hooggan isaan feesbuuka hoogganna jettanii Jawaar Mahaammadi harka diinaati uduu isin laaffifattan usuu isin laaffifattan mootummaa bineensa harkatti mootummaa gara laafiinsa ilma namaatii miti jechuudha subhaanallah lazim ilma namaa miti mootummaa ilmoo ofiitiifuu laafiinsa hin qabne harkatti Jawaariin dhiiftanii Jawaarii uduu ji'a lama yookiin bultii 20 wayii keessa jirra Jawaar Mahaammadi urga hidhame Jawaar Mahaammadi usuu akkana ijaan laaltan usuu isi ija banattanii ija rabbi isinii kenne akkana laaltanii Jawaar Mahaammadi qilintoo gale ka wanta abbaa irraa dhabame takkaa hin fudhatanii takkaa hin gatan akkuma jenne eegee ofirraa dhabe abiyoot kaasaa'ee wanti kumannu takkan jiru nu ufuma kennaa wal kumachuu wayya ufuma kennaa quba walitti qabu wayya malee abiyyi wanti kumannu takkallee hin jiru yaa ilmaan Oromoo abiyyiin harka wanti takka wanti isa kumannu hin jiru inni bakka ummanni Oromoo narra deemi jedhee jala ciise bakka ummanni Oromoo ajjeesi jedhee garbummaa jala ciise achi ol isin kaasee ana isi obaasaare bineensi bineensi tokko horii tokko yoo kophatti argate bari nyaata biran kutuu bar ummanni Oromoo hayyoonni asirra teettan kun abdimmaa isi abdattaniitiin Jawaar Mahaammadi harka diinaa keessa usuu isin laaltan usuu Jawaar Mahaammadi diina harka diinaa keessa usuu isin qusattan nyaata seetan muka qusataa nyaatan leenca bar jaba akkana deebitanii argachuun teettanii bar Jawaar Mahaammadi harka zaalimaa harka diinaa keessa uduu qusattan uduu lallaaffifattan uduu lallaaffifattan qabsoo kana itti mudduu diddanii namicha kana itti shidduu diddanii uduu laaffiftan usuu laaffiftanii adda kunoo fidee qilintoo safara durriyyee naafxanyaa keessa isinii buuse ka amma ammoo reeffa isaa qofaa eeggachuudha garuu gaafa Jawaar Mahaammadi waa ta'e ammoo boo'ichaa fiiguudha namni Jawaar Mahaammadiif Oromoon Jawaar Mahaammadiif hin dammaqe eenyu dammaquu teettasa Oromoon garbummaa ofirra baatteetiin qeerroo qarree mana hidhaa keessa jirtu hayyoota Baqqalaa Garbaatiif Hamzaa Booranaatiif Dijanee Xaafaatiif hayyoota gurguddoo ija Oromoo ta'anii qabsoo kana fuudhaniiti hayyoota adda bilisummaa Oromoo keessa jiranis ta'ee kan Kaafaa'u keessa jiranis ta'ee kan Kaafaa'u ala jiranis ta'ee qeerroo motora qeerroo qabsoo kana Jawaarii walii asiin geessan hunda ta'ee kan qilintoo keessa jiran maal abbaa keessanii abdattanii taa'utti jirtan kunoo kan ija qabuu isin harka zaalima harka seenee hojii shororkeessaadhaan himanni shororkeessaa irratti banameetiin kun qilintoo guuramutti jira maal abbaa keessanii irra taa'attan ka maal abdattanii taa'utti jirta yaa dhiiroo
Oromoo miliyoona 50 ofiin jechuun qaanii guddaadha. An miliyoona 50 hin jedhin. Miliyoona 50 miti miliyoona 5 iyyuu hin geettu. Nama miliyoona 50 fakkaatu miti. Nama miliyoona tokko ga'uun fakkaatan. Ummata ufgataa. Ummata garbummaa aman. Nafxanyaan ammoo qawwatti amante isin garbummaatti amantan. Warra garbummaa filatu. Bilisummaa osoo hin taane warra garbummaa filatu. Usuu isin teettanii diina harkatti ilaaltan ji'a lamaan kana mootummaa kana hudha qabachuun dadhabne hayyootiin hojii isin keessaa hojjetan meetire hojiin kennaa sachi keessaa hojjetama jettanii hojii isin keessaa hojjetan Jawaar Mohammad diina harkaa baase moo Jawaar Mohammad irra hojjetattanii dhiiroosaa? Hojiin keessan Jawaar Mohammad irra hojjechuu ta'e moo isa qaallitti qilintoo fiduu ta'e hojiin isin hojjetattan? Eessa dhaqe? Warri isaa 24 asirraa iyyitan warri gugurdaan. Osoo teennee akka ilmoo yookiin harma haadhaa kajeeltu akka nama yookiin kadhattuu waa beela'ee waa kajeelu uduu teennee isin kajeellu usuu teennee isin kajeellu deebiin kenna bu'aan kenna Jawaariin qilintoo fiduu ta'e ka deebiin kenna isa kana ta'e. Mootummaan kun ofirratti ji'a lama. Hojii ofirratti ji'a lama guutuu ofirra isi eegee Jawaarii irra Oromoo kamtu birmata jedhee eegee dhabee gaafa dhabee jedhu Jawaariin ammoo fideetiin nafxanyoota keessa buuse. Bakka gaarii isinii hidhe? Bakka gaarii isinii geesseere? Maaltu akka isarra ga'u beektanii amma? Fidee bakka gaariitu bakka haala shororkeessaatiin himatame miti Jawaar Mohammad. Eega gochi shororkeessaatiin eega himatame bakka gochi shororkeessaatiin himatame saniif fidee hidhuu hin hineeti. Fidee bakka nama ajjeese bakka durriyyee nafxanyaa. Durriyyee nafxanyoota keessa fideetiin hayyoota kenna gadi diqqeessee gadi kuffisee durriyyee nafxanyoota keessa fidee buuse. Hinjirra jettanii deemtanii. Maali yoo walirra dhumattan yoo Rabbi yoo walirra isin fixe maal qaba yaa dhiiroo? Gaafii isiniif qaba hayyoota asirraa ijjitan warra sabaaf qabsoofna jettanii ijjitan isin tuqoosme ta'an. Wanti Jawaar Mohammad muudate kun boru isin muudatu hin taa'u. Isinuu sabaaf qabsoofna jedhaattanii saba Oromootii uf kennina jedhaattanii. Eega saba Oromootii uf kennitanii. Oromoo dammassitanii jabaa keessan harka diinaa jiru kana yoo baafattan. Irra isinii hin caalu. Adda Jawaarii harka diinaatiin laaltaniitiin boru isinillee bar diina keessa harka diinaa keessa eega sabaaf qabsaa'arra uf kenninee saba Oromootii qabsaa'arra eega jettanii isinis takka harka diinaa keessa seenuun keessanii oolu yoo dubbii hammaatte biyya galtanii qabsaa'uun keessanii oolu. Garuu harka diinaa keessa yoo seentanii jettan bar ummatuma adda isin kakaaftan kanatu gaafa isinillee harka diinaa keessa seentan isiniif kakaa ummatumaan isin kakaaftanii Jawaar Mohammad harka diinaati akka bahu yoo gootan ummatuma kana burullee isinii qabsaaya. Yoo isin ammoo akkana raftanii Jawaar Mohammad harka diinaati ija kana akkana ijaan laaltan isinoo eentu isinii falmata yaa dhiiroo? Oromoo akkami garbummaa walirra laaltan? Oromoo akkami du'a walirra laaltan? Oromoo Jawaarii du'eetiin ammoo Jawaar du'ee bilisummaa argana jettanii yaaddanii? Kun sammuu keessa isin yaa'u jira. Isin addallee jecha waaqoo guutuu qabattanii jechuma waaqoo guutuu jedhe qabattanii ila'a ashkara karamtan taqaltanillee gaduma dhalaatii dhalchaatuma kadhaltanis ittuma gabbara ajjeesa hin dhaltan garuu dhaloonni keessan inuma du'a garbummaa dhandhamaatiin irbaata rasaasaatiin du'a garbummaa hiddaan buqqifna ilmaan itti guddifna jedhee miti waaqoo guutuu isima qabattanii deemtanii. Tokkummaan garbummaa hiddaan buqqisuun beektanii ilmaan keessa itti guddisaa irbaata rasaasaa godhuu malee isima qabattanii deemtanii.
wama kaleessa hayyoonni keenya gootonni keenya kakaleessaa jedhe qabattanii isin faana fiiguu malee isin mataa keessaniin dandeettaniiti qawwetti amantanii hayyoonni keenya kaduriitu qawwetti amaneetiin qawweedhaan lolaa ture isin hadhaa'u maaliin loltan maalirra jirtan maalitti amantanii deemtan maali garbummaatti amanuun keessa maali yaa dhiiroo namtichi ifaan bilisa lafarraa isin xirri godhee isin fixuun murteeffatee jira gaafa ufirraa isin tuffatee lafatti gadi akka wannaati gadi akka cufaatiin lafa gadi isin tufu Jawaar Mohammad eeggatee dhabee nama irraa eegee dhabee uummata akka gaafa irraa eegee dhabee Oromoo miqi jettee Oromoo kilimaa tokko ol dubbattu gaafa dhabu Jawaar Mohammad qilinxoo fidee qilinxoo buuse. Finfinnee yoo baasuu dadhabdanii amma Jawaar Mohammad qilinxoodhaa hoogganni qilinxoodhaa baamna jechuudhaaf uduu isin lallaafattan qabsoo tana uduu isin itti lallaafattan Jawaar Mohammad namtichi kun wanta qilinxoo fideefi qilinxoo eega fidee Jawaar Mohammad ol isinii baasuufi qilinxoo yoo fide bakka gaaritti hiine namtichi kun fideetiin naafxanyoota durriyyee naafxanyaa nama ajjeesu diina keessa fideetiin naafxanyoota keessa ol darbate hayyoota keenya kabajamtoota keenya yaa dhiiroo akkamitti isinitti hin dhagaamin Jawaariin gaafa inni du'e isin boo'uu fi heddani Jawaar gaafa inni wareegame iyyuu fi heddani Jawaariin ammoo oduu inni lubbuun jiru harka diinaatii baafachuu dadhabdanii oduu isin qabsootan asuma waliin dhooftan asumatti duma akka marqaa waliin marqitan Jawaar dhaqaalitti qilinxoo seene bilisummaa Jawaariin duuba barbaanna Jawaar wareegamee bilisummaa barbaanna jechuu barbaaddani wallaahi numan jirtu Jawaar wareegame an orominnatii kan koo Jawaarii waliin lafa kaa'e bilisummaas orominnatii koollee yoo orominnatii kan koo yoo itti koore jedhe Jawaar Mohammad waliin itti koora dammo orominnatii kan koo gaafa Jawaar Mohammad wareegame wallaahi billaahi orominnati makan koosa wareegaanis lile tas oromoodha wanti hin jedhu orominnati kan kootiin boone oromoodha ofiin jedhu takka illee hin jirtu isiniif gala maal irra teettan ummata hin dammassitanii warri asirra saa 24 jitan qabsoon teessa walumaan dha'uu malee walii asirra feesbuukuma gubbatti waliin dha'uu malee qeerroo biyyaa waliin dhooftanii hin kakaaftanii bar jalamaan kana inni isinirra hojjetutti jira isin ammoo maalirra hojjetu jirtan inni isinirra hojjete hojii isaa milkaa'ee Jawaar Mohammad qilinxoo buuse isinoo maaliin milkooftan ka maal hojjetu jirtan ka warri Oromoo bakka buuna jettanii asirraa iyyitan warri Oromoo falmanna jettanii asirraa iyyitan maali hojiin keessa as nutti mul'isaa ka abiyoot kaasaayii nutti mul'iseera ka nutti mul'iseera maal nutti mul'ise Oromoo ofirraa eegee dhabee Jawaarii irraa Oromoo gaafa eegee dhabu Jawaariin qilinxoo dabarse ka hay Oromoon tun aadaa afaanuma bichaadha Oromoo afaan malee waa takka hojiitti hiikuu hin beektu namtichi kun Oromoo abdadhee gale jedhe Oromoo inni abdate sun taangaraan bitee taanqawween biteera tuun ammoo zimmi jettee mana keessa galtee taa'utti jirti hayyootii warri biyya alaatti iyyanillee homa takka faayidaa takka wanti isaan fidan wanti isaan na godhan takka illee hin jirtu Jawaar Mohammad amma qorichi isaa qilinxoo buusuudha kalchallee qaallitti itti darbuudha malee Finfinnee keessa hidhuun naaf hin taatu hidhaa kaan keessatti hidhuun naaf hin taatu jedhee isinii buuseera ka eessaa fuudhuu deemtan ka gaafa Jawaar wallaahi billaahi hayyoota warri ofiin jettan an quba isinitti qaba yeroo kamiifu quba isinirraa waliin qaban quba isinirraa waliin qabu maali yoo naan jettan tuffii keessanii miti isin ga'ees miti kudha lama irratti illee uduu isin jirtan uduu keessaa hojjechuu dandeettan gaafa Jawaar Mohammad dhibamee jedhe Oromoo Jawaar Mohammad dhibameera bandeera jettanii qeerroo gadi yaaftanii dingata qeerroo ficcisiiftan konkiidhaan ammallee gaafa Jawaar Mohammad dhibamu gaafa Jawaar Mohammad qaalitti seene qaalitti namichi kun dabarsee jedhe hojii shororkeessaatti himatee jedhe barreeffamuma garaa kana bitti nama godhu barreessitan qaalitti seene Jawaar Mohammad kalee yaa Oromoo jettan
qaanfattanii qaanyi tokko hin beektanii. Yaa Oromoo Jawaar Mahammad namtichi fideetiin qaalitti darbatee jira, Qilinxoo darbatee jira. Jawaar Mahammad dhabuu deebnaa jettan. Dhabuu eega beektanii Jawaar Mahammad akka dhabatta eega beektanii uduu Jawaar Mahammad ammoo Finfinnee keessa hidhameetiin asii achi ragaa sobaa jedhanii ragaa gindoo maalii jedhanii asitti hojii kan irratti banaa turan. Yeroo sammaaf irraanii hojjati yeroo dhuma Jawaar Mahammad rakkoo hamtuu keessa seeneetiin jedhe rakkoo hamtuu keessa dhiyaatee jedhe iyyuudha. Chaansii Oromoo warri guddaaf diqqaallee yeroo dhuma Jawaar Mahammad rakkoo keessa dubbii isa muddite. Namtichi kun dubbii Jawaariin muddu yeroo inni fidee jedhe bichaadha hojiin keessan gadi baaftanii barreeffamaan nurra raasuu qalbii keenya nu cabsuu kanuma malee irratti hojjettanii namticha kana qalbii cabsuun beektanii. Wanti isin eeggatu wallaahi billaahi hayyoonni Oromoo amma asirraa iyyitanii falmattanillee teessan tajawaarii tanaan geettu. Tajawaarii nutu iyyaara miti inuma tajawaarii afaan gannuun taa'u inuma iyyinaa miti teessan ammoo tanaan geettu. Yoo dhugaadhuma saba Oromootiif qabsaa'atan taatan biyya galtanii qabsaa'uun keessan illee hin oolu. Garuu teessan namni qabsoo isi asii finiinsitanuu sooqidda dhabdeetiin qabanooftuudha miti gaafa isin galtanii yoo harka diinaa keessa seentan isinii namni shim jedhee kilimaa tokko isinii dubbatu iyyuu hin jirtu. Garuu adda buufadha adda lafa buufadha adda waa darbadha adda waa lafa kaayadha. Jawaar Mahammadiif tola dhaabadha. Jawaar Mahammadiin mirga dhaabadha. Jawaar Mahammad harka diinaa keessaa baasa usuu jennee sa'aa 24 yaa hayyoota kenna karaa cufame jedhe hin banina. Qeerroon kun usuu ji'a lamaan kana walirraa labsii hin cinne mallanni isaanuu baaftee dhiiga qeerroo cafacafutti jirti. Mallaqa gadi buusaa ummanni Oromoo biyya alaa keessa jirtan jettanii labsii nutti labsitaniitiin qeerroo kana sa'aatii 24 qeerroo kana ji'a lama qeerroo kun ji'a lamaa miti torbaan lama uduu qabsoo kana itti mudde wallaahi Jawaar Mahammad adda tuffatamee adda namaa gadii ta'ee hayyoonni kenna Qilinxoo hin seenaniichu. Dadhabbinna keessan isinitti himu Abiy Ahmad isin tuffachuu irratti dadhabbinna keessa isinitti himu gaafa isin tuffatee isin cabsee jedhu hayyoota biyya keessaa dhiisee warroota biyya alaa jiran akka Dajanee Guutamaa fa'a. Warroota biyya alaa jirani dandeettii qabaatee miti bar. Warra lammummaa biyya alaa jiru lammummaa biyya biraa qabu dandeettii qabaateetiin hidhuuf osoo hin taane isin tuffachuudhaaf hayyoota warroota biyya alaa jiranii shororkeessummaa himate. Kun ammoo isin tuffiidha. Tuffatiinsa keessan gadi isin cabsuu keessan irraan gadi kan ka'e warra biyya alaa jirullee akka seerannaa dhiyaatanii jedhee shororkeessummaa himate. Kun ammoo tuffatummaa irraan gadi ka'e. Maal abbaa ishee fiddummanni Oromootu walii galteeyyuu hin qabdu. Warri asirraa OMN irraa iyyitullee wanti isheen fiddu hin jirtu kan jedhu kana isinitti fiduu danda'e. Nadhi gammadaati boottanii miti. Nadhi gammadaati boottanii miti. Nadhi gammadaatiin booyina. Dammaqinnan qabu Oromoo yeroo san. Garuu yeroo Oromoo akkana dammaqinsa qabu akkami Jawaar Mahammad usuu Oromoo miiliyoona 50 jirtu usuu Jawaar Mahammad Oromoo miiliyoona 50 abdadhe usuu jedhu akkami Jawaar Mahammad Qilinxoo ta'a. Oromoo kun si'iif safuudha bar. Si'iif qaanyiidha bar. Jawaar Mahammad sin ganeere. Addalee wareega isiniif kafalu jira ka. Kakaleessa isinii kafalee, kakaleessa arrii isinii baase, kakaleessa umurii daa'imummaa kanarra arrii isinii baase yaa ilmaa Oromoo. Anaaf jecha si'iif jecha Jawaar Mahammad uduu umurii isaa hin gahi arrii adii matatti baase. Garbummaa tana keessa ilmaa Oromoo harka qabee ol baase. Ilmaa Oromoo kan biyyee keessa jiran biyyee keessa harka qabee garbummaa keessaa ol baasa jedhee ana si'iif arrii baase. Addalee wareega siif kafalaa raka. Ati hoo maal isaa kafalu jirta? Mee wanti ati isaaf kafalu jirtu maali? Xiqqoo malee isinitti hin dhagahamu. Yeroo dhuma waa irra gaambichaa iyyuudha. Ka jiruun du'e jechuudha. Hujii Oromoo boo'ichuma.
Boo'icha malee furmaanda biraan qabdani. Fala dhaattanii guddaa xiqqaadhaan gadi baataniitiin hayyuu keenya harka diinaatti baafachuu hin beektani. Garuu jechuudha. Wallaahi billaahi jechuudha yaa ilmaan Oromoo cubbuu Jawaar Mahaammad jalaa hin baatan. Cubbuu Jawaar Mahaammad jalaa ba'uu hin teettan. Cubbuu Jawaar Mahaammad jalaa ilma ba'uu hin dandeettan. Isin qabuu deema, isin nyaachuu deema, amaanaa isin nyaattan. Amaanaa isin nyaatta, isin nyaachuu deema. Maalirraa beenna kaafideetiin qibannaa keessa hidheera naafxanyoota nama ajjeeftu nama karattafteetiin foon namaa nyaattu keessa fidee ol isinii darbatee jira. Uduu isin teettanii qabsoo kana laaffattanii naafxanyoota teetteena durriyyee shambaashaa durriyyee keessa fidee isinii hidhe ka. Durriyyee naafxanyootaa keessatti Jawaar Mahaammad nama ajjeesa. Jawaar Mahaammad nama ajjeesu keessa akka hidhame Jawaar Mahaammad nama ajjeesa. Jawaar Mahaammad mirga dhala namaatiif falmataa mirga dhala namaati. Akkamitti ammoo gadaantii akkamitti gadi deebisee namichi kun tuffii irraan gadi ka'e. Tuffii irraan kan ka'e Jawaar Mahaammad akkamitti nama ajjeesu keessa durriyyee hattuu keessa akkamitti fidee hidha. Jawaar Mahaammad hattuudha. Dhiiroo Jawaar Mahaammad hattuudha. Jawaar Mahaammad nama ajjeesaa kan nama ajjeesu keessa namtichi kun fidee hidhe. Hidhaan homaa miti. Akka haaceenuu jedhee hidhaan qoraasuma dhiiraati. Ifama sagaleen koos baay'ina jijjiirameera. Seenuuf isin turre natti toleen jiru ture garuu nan gubadhe. Gubachuuttan jira urga kaleeti. Keessi koo gubataadha. Akkamitti Jawaar Mahaammad harka fidee naafxanyoota durriyyee nama ajjeesu keessatti nama ajjeesu keessatti fidanii nama hidhan kan nama ajjeese bakka nama ajjeesetti nama ajjeese wal bir fidanii wal keessa hidhani. Jawaar Mahaammad badii tokkoon qabu. Badiin inni qabu dhugaa Oromoo ifa baasu. Badiin Jawaar Mahaammad qabu garbummaa jalaa Oromoo baasuudha. Kana yoo ta'e badii Jawaar yoo ta'e. Badiin Jawaar Mahaammad garbummaa jalatti Oromoo dhiisuu diduu. An saba kootii falmadha sabni kan koo waggaa 150 garboome adhallee sabni koo deephee hin garboomu. Dhugaa saba kootii ka awwaalame harka qabee ol baasa. Akka lafa qotaniiti dhugaa saba kootii ka awwaalame qotee ol baasa. Yoo ta'e badii isaa yoo kana ta'e kan badii isaa yoo ta'e malee Jawaar Mahaammad badii nama ajjeese keessa hidhamu qabaatee miti. Badii nama ajjeese keessa ka hidhamu qabaatee miti Jawaar Mahaammad. Garuu Oromoo yoo kanarratti dammaqinsa hin qabaatin yoo kanarratti kaateetii hin dammaqin wallaahi billaahi garbummaa hamtu sitti dhufuu deema. Hayyoonni adha asirra teettanis adha yoo Jawaar Mahaammad harka diinaa keessaa falmattaniiti baafachuu hin danda'in qeerrummaan biyya keessa jiru. Ka Jawaar Mahaammad eeggatu nu eeggataa hin falmannu lakki mootummaa kana harka kennannee jiraannaa keessa seenuu deema. Namoota hidhame tokkoon gadi isin ijaasutti hin jiru namtichi kun. Namtichi kun namoota hidhame qeerroo ija qabu qeerroon akka jiruun qeerroo ijoo qabdi jedhamee beekama. Hayyoonni ija qaba jedhamee qabsoo kana finiinseetiin qabsoo kana Oromoo ija bilisummaa agarsiisa jedheetiin yaadu hundi mana hidhaa kalchallee jira. Qilixoo keessa ol guuratee jira. Kaan gadi baasaa gorra'utti jira. Gorra'iinsa kana barbaaddanii dhiiroo. Ajjeefamuu kana feetanii.
Mee Jawaar Mahaammadiifuu falmachuun isinitti haa hafu. Yaa dhiiroo garbummaa hamtu isin keessa jira. Garbummaa hamtuu keessa seentanii jirtanii Jawaar Mahaammadiifuu mitiiti. Mee ufuma keessaniifuu falmadhaa. Mee ufuma keessaniifuu gadi bayaati falmadhaa. Dhumachutti jirtanii tokko tokkoon qocamutti jirtanii tahafti mana hidhaa keessa dhumachutti jirti. Ufuma keessaniifuu mee gadi baa falmadhaa. Jawaar Mahaammad isinii wareegameera. Isiniif uf kenneera inni aarsaa kafalee jira. Kan dura kafales ka amma keessa jirus kafalutti jira ka. Maal? Hinatemu ka saqaayamaaru Jawaar Mahaammad. Hinatemu, hinajjeesimu. Hinanni ajjeem. Eenyuuf aarsaa kafalutti jira. Oromoo miliyoona 50 aarsaa kafalutti jira Jawaar Mahaammad. Waa balleessee miti bar. Mootummaa kanaan qamadee wal qabe Jawaar Mahaammad waan biraa miti bar. Dhugaa Oromoo dabsuu isaatti. Dhugaa Oromoo dabsuu isaa gaafa argee jedhu mootummaa kana hudha qabee bar. Malee mootummaa kana jibba biraa walirraa qabaatee miti Jawaar Mahaammadiif Abiyyi jibba biraa walirraa qabaatee miti bar. Wanta dhuunfaa wallaltii dhuunfaa walirraa qabaatee miti bar. Abiyyoota kaasaayee gaafa inni dhugaa ilmaa Oromoo milisu gaafa inni ilmaa Oromoo cafaccafu. Gaafa qabsoo qeerroo 5,000 itti gabbaramee jedhe bishaanitti naquu deemu. Gaafa san jala dhaabate Jawaar Mahaammad. Malee fedhii gantaa isaatiif miti. Jawaar Mahaammad gaafa Ameerikaa biyyitti galee jiru hujii akkam kenneefi jennaan Jawaar Mahaammad hin dinne. Hujii kan filattee hojjatta jedhee kadhateeni ture bar. Dhugaa yoo dubbattanoo kadhateeni ture bar Abiyyoota kaasaayee. Jawaar Mahaammad aangoon barbaadu jedhe. Aangoon barbaadu jedhe. Saba koo barbaada malee. Aangoo usuu fedhe Abiyyoota kaasaayee waliin isin gurgurachuu hin danda'u. Gubbaa kanarra isi hafarsuu danda'a. Adda isiniif uf wareegutti jira. Adda an tokkitti wareegamuu wayii Oromoo miliyoona 50 wareegamuu irra jedhee isiniif uf wareegutti jira. Isinoo maalirra jirtan? Samni walaaktaa guyyaa 3 yookaan guyyaa 5 falmateetiin warroota isaan jalaa qabame baafate Oromoon ji'a 2 keessa ji'a 2 guyyaa 20 wayii jirtu kana keessa maal fiddeme bu'aanati fidde nutti yoo dhumachuu ta'e malee yoo ilma Oromoo guyyaa aarsaa kafaluu ta'e malee yoo Jawaar Mahaammad guyyaan ammoo himanni adda addaa itti banamuu ta'e malee yoo Jawaar Mahaammad itti jabeessuu taatan malee. Yoo ilma Oromoo tokko tokkoon qocamtee mana hidhaatti guuramuu yoo taate malee. Mee isin maal fiddan nutti maaka? Wanti isin fiddan maali? Dhiigaa caaluun deessa baaftanii hin baamne. Ka dhiiga ka du'ee baasuu fi miti ka jiru lubbuun jiru baasuu dadhabdanii. Rabbii jedha Oromoo miliyoona 50 ofiin hin jedhina. Miliyoona 50 ofiin jettanii inuman dubbatina. Qaanyi. Nama miliyoona 5 hanqatetu miliyoona 50 ofiin jedha. Qaanyiidha miliyoona 50 ofiin jettanii irraa tas hin dubbatina. Qaanyaa. Usuu akka baay'ina keessaniiti. Jawaar Mahaammad guyyaa tokko mana hidhaa buluu hin taa'u bar. Adda ammoo tutturee as qabee achi afaan kiftii gootanii afaan bantanii Abiyyoota kaasaayeetitu Jawaar Mahaammad nuu baasa jettanii qabsoo qeerroon godhattus itti gadi laaffiftanii gadi cabsitanii qabsoo qeerroon godhattullee gadi qabdanii. Abiyyi Jawaariin boru mana murtii dhiyeessa iftaan mana murtii dhiyeessa murtiin Jawaarii boru guyyaa hagana guyyaa maalii fulbaan akkana usuu akkana jettan isinirraa dalagate ka. Isinirraa hojjete ka.
badii qaba guyyaa gasi mana murtiitti akkasi deebisaa ture la ofirratti si laalutti jira Jawaarii eentu birmataaf ummanni Oromoo ku iyyitee mana deebitimo iyyinsi isi iyyinsuma Facebook kanaa irramo akkam jedhee ofirratti laalutti jira filannoo isaa gaafa murteeffatu gaafa ummata Oromoo duuba Jawaariitii hanqatuu isaa argu wade qilintoo jedheka kanaka xiqqishu mallee mucaan ku anaaf jedhee arrii adii isatti baate umurii isaa umurii 34 keessatti sadarkaa umurii Jawaar Mohammad jireenya isaa taa'ee bar adda firii tokkittii qabaa bar uduu Oromoof aarsaa uf godhu dhalchuus dhala isaas gammadeeniitii isaa walii uduu hin jiraatin isin gammaddanii konkiidha wallaahi billaahi muka nyaadhaa isin irraa dalagataattan Jawaar Mohammad isini ka irratti shiraxaxutti jiru isi akka barbaadanii niitii keessa waliin dhuddanii bashannantanii as gubbaa baatanii OMN irra nu iyyitan adda inni firee takkitti lafa buufatee Oromoodhaaf bar Oromoo miiliyoona 50 ilmoo kooti dhala kooti jedhee inni isiniif aarsaaf gochu jira bar taa'eetiin gadi taa'ee niitii isaa waliin gammadee boqotee jiraachuu dadhabe dhala tokko dabalachuu dadhabe firee tokko dabalachuu dadhabe hin dadhabne Oromoo miiliyoona 50 anaaf ilmoo kooti anaaf haadha kooti anaaf fi ilma kooti intala kooti jedhee inni of isinii kafale sorry isinu anaaf haadhoo kooti jedhee inni ufisinii kafalee boqatee jiraachuu dhiise mee anka boqadhee jiraachuu irra Oromoon kun boqatee haa jiraatu Oromoon kun gammadee haa jiraatu Oromoon kun waggaa 150 cabe Oromoon kun waggaa 150 garbummaa dhandhame gammachuu takka argatee hin beeku mee dhaloonni jaarraa 21 keessa jiru kun illee diqqoo dhume si mataa ol qabatee haa jiraatu Oromoo haga yoomii gadi cabee jiraata Oromoo haga yoomii kufee jiraata Oromoo haga yoomii garboonfatamee jiraata mee jireenyi dhuunfaa koo an gammadee jiraadhu mee jireenya Oromoo miiliyoona 50 gammadee jiraate jedhee inni of isinii kenne Oromoo isinoo maalirra jirtan ka namni lubbuu ofiisii wareegu waan maqallaaliidha maal Abiyyiinuu kunoo tasa gadi baasee isin wareegutti jira Abiyyiinuu gadi baasee tokko tokko keensanii isin ajjeeseetiin karaa irratti isin gatutti jira isin ajjeesee lafa isin buusutti jira ka lubbuu sii kenneef ka lubbuu ofii aarsaa sii godheeti of sii kafaleeti Oromoon kun haa garbummaa jalaa ba'u jedhee Oromoo kana sochoosaaru yoo of kennite hoo maaltu sirraa hir'ata maaf isin dhagamuu dhabe oolmaan Jawaar Mohammad galati Jawaar Mohammad gaafa inni du'e deebiftanii gaafa inni wareegamee jedhe galati Jawaar Mohammad deebisuu deemtanii be ija maal qabna jettanii teeftan ijuma maal qabna ija maaltu nu banatee nu jira jettanii biyyatti san keessa jirtan teettan isinsa warri ija qabamu mana hidhaa keessa guuramee jira warri biyya kana rabbii jedha Oromoo maalirra jirtan isin tokko hidhee tokko hambifne namtichi kun duguuggaa sanyii akka isinirra raawwatu jiru akkami wallaaltan
amma isin uduu isin waa'ee irreessaatiif irreecharra haa ummanni yaa'uuf afaan banaa ooltan asirraa OMN kanarraas miidiyaa kanarraas haga anaanuu baatu asirraa ijjinu Jawaar Mohaammed fuudhee dabarsee Abiyyoot Kaasaa harka qabdani galmaan hin geenne isin usuu harka qabdan galmaan hin gayni ka ganaa galmaan ga'u ka ganaa harkaan qabachuuf fiiddan talafaa fuudhatta afaanii buutee taatan ka afani lat kala fajir usufu du fidan ka afan isin kesa zuru isin kesa bu utti zuraka irrecha jettani irrejafu du isi ijita usu waye Jawaar Mohaammed kana cadiftani saadi dami afur akuma ijitani hujji kesa hujjata jiraatani imbittani isin bitu dandeettani isin akuma inni birrin biteetiin tokkooni kaabineef kaadire nurratti bitasa isin bitu dandeettani mallaqa yoo dhabdan guuraa nuun jettani bittanii irra dalasiisuu hin dandeettanii isin Abiyyoot Kaasaa ilmaan nafxanyaatu ganzab kaale samii mangadaallee jechu jirani qaabirri yoo jiraate mangadii gubbaa'ee birri karatu jira daanditu jira maaf daandisa wallaaltan isin namichi ko isin irratti dalagutti jira isin namicha kana garaa laaftani moo qawwitta manaa jedhan qawwitti amantan qawween ku isin dhiiroo ani inni na dhibu qawwee kana wanta qawwee kana isin amanchiisuu isin dhoogu kana ziirii xonqaa isin godhatte munaafxanyaan xonqaa isin godhatameeramu yookaan ammoo ani maal akka isin hin jedhun beekon xonqaa isin godhatteetti naaftanyaan akka isin qawwee hidhachuu hin beekne akka isin qawwee hidhachuudhaaf tasuma bakkaaf gurraaf qalbii gara qawweetitti hin deebifne qalbiin teessan garbummaa dhakaadhaan fiiguu hiriiraan fiiguu malee akka isin qawweetti amanne isinitti nakkaratte dhiiroo isinitti ziirii godhatte moo isinitti xonqaayii darbite xonqaayii isinitti darbite akka isin hidhanneef dhiiroo xonqaayii isinitti darbite fakkaatti dhiiroo jarattiin akka isin hidhannoo hidhachuu hin barbaanne akka isin hin hidhanne isinin nakkaratte hidhannoo bar wallahi jechuudha yaa ilmaan Oromoo ji'a lamaan kana keessa usuu tokkummaa qabaattanii usuu tokkummaan jiraate usuu tokkummaa qabaattanii usuu dhimmuma Jawaar mana hidhaa keessaa Jawaarii harka diinaa keessaa baasuun uduu isin marare annikki ba obayna jalaashi mitte ogalo ilma haadha nyaate walla arrabantaanii dhukkeesin irraa kaasa afoo koon bu'inaala afaan darbadhu warri ammoo as jalaa bilookiidhaan xaragamuu deemtu sommik ilma haadha nyaate usuu tokkummaa qabaattanii tokkummaa irratti hojjettanii yoo hidhannos taate qawween illee barachuu barbaachisa yoo jettan bombii kana daa'immanuu fuutee gadi itti firfirsiti Jawaar Mohaammed uduu baasuu ammoo dhimma keessan ta'e uduu Jawaar Mohaammed harka diinaa keessaa baasuu dhimmamtanii jiraattanii lamaa miti jechuudha ji'a lamaa miti torbee lama keessa Jawaar Mohaammed hiriira baatanii isin qeerroo mana hidhaati guursisu isi hiriira baasaa qeerroo mana hidhaati qeerroo ija qabdu mana hidhaati guursitu maaf karaa cuftaa hidhaa fi mana hidhaa keessa ol darbatan barbaada taaftillee Jawaarii dabala taaftillee akka jirtuun deem Jawaar
dabalame. Jawaari maddabalame malee raasatti hafiitii jawaariin nuu baasii irra hin jirtan. Bilbilii koollee dhammaraatii moo? Teettanii uduu nafticha kanatu moo Jawaarii Maammadi mana hidhaa keessaa baasa usuu jettan. Qoyi nan jedhu. Warri Ameerikaati warri biyya faranjii jirtanii birrii guurtanii turtanii birriin kun Jawaar Maammadi fayyada Jawaar Maammadi hidhattoota Oromoo mana hidhaa keessaa yaasa jettanii guurtanii turtanii baaftanii taniiree warri mee yeroo san akkasii ijaa turtan yeroo san birrii haa guuramu jettanii asirraa sa'aatii meeqatti doolaara meeqa guurtanii jettanii adda Jawaar Maammadi akka inni qilinxoo seenu akka inni qaalittii seenu irra hojjechiiftanii akka inni qaalittii seenu irra dalansiisee birriin sun eessa dhaqe? Jawaar Maammadi akka inni qilinxootti dabalamee dhaqee qilinxoo seeneetiin harka warra dhiigaa keessa hidhamu godhe. Afaan damma godhachuuf, afaan mi'eeffachuuf yeroo Jawaar Maammadi dhaqeetiin ammoo kiyyoo tokko keessa seene asirraa baatanii OMN'dhaan dirree kana badhiftan. Yaalmaan Oromoo karaadhuma gabaabatti. Sallee baay'isuuf barbaanne seenuuf waan turre gubatatu na fide. Garbummaa keessa taa'utti jirtan. Garbummaa hammattanii taa'utti jirtan. Tuun taanuun geettu tuun manaa hedduu taa'utti jirtan. Gaafa Jawaar Maammadi waa ta'e tanaa hin geettan. Dhaamsi an qeerroo Oromiyaatiif qabu. Guyyaa muraasa guyyaa 7 jira irreechaaf. Milkooftee irreecha kana hoffoltee baafattee hoffoluu dhabdee achitti irreega godhee isin fixee hamma Oromoon miiliyoonni 50 sun akka jirtuun dhumattutti wallaahi billaahi hayyootii warri ufiin jettan irratti wallaaltan malee sabaaf sabalammii nu keessa sabaaf sabalammii kaawwan dhiiftanii akkuma ilmaa Oromoo abiyyooti kaasaayii dhiiga isaanii dhangalaasu naafxanyoota isaa Oromiyaa keessa jirtu irratti hojjechiiftanii dhiiga isaanii gadi dhangalaaftanii akkuma inni dhiiga ilmaa Oromoo karaa irratti gachisiisu ajjeesee karaa irra gachisiisu kan uduu ajjeesisiiftanii karaa irratti qeerroo itti gadi bittanii namatti gadi bittanii karaa irra darbataa deemtanii. Naafxanyaan Amaarri kenna dhiinni kenna ka Oromiyaa keessa jiru. Ilma Oromoo bar Amaara keessa hin jirtu, Goojjamiin hin jirtu ilma Oromoo bar, Gondariin hin jirtu ilma Oromoo. Gondariif Goojjamii barka dirree Oromiyaa keessa lafa fixee dirree Oromiyaa badhifatee fudhateeru. Abiyyootimmaan kaasaayee kun sababa balaan gadi roobsaaru balaan ilma Oromoo fixaaruun ilma Amaaraa ilmaan kan Oromiyaa keessa jiran dhumataaranii lakki jedhee yookiin furmaata tokko kaa'uu danda'a. Waan biraa yoo dadhabde Amaarota isin keessa jirtu naquu dadhabdanii. Namni nama lubbuun nama tokkuma garaagarummaan qabdu Rabbi akkuma tokkotti kalaqe. Yeroo ka Oromoo ajjeefamee karaa irratti gatamu yeroo ka Oromoo oluma murameetiin fannifamu isin fannisuun beektanii Amaarriinu isin keessa mana ijaaratte isin keessatti isin keessa galtee isin gadi galchutti jirti biyyee keessa gadi isin naqutti jirti isinoo maal hojjettan? Karaboota qeerroo Oromiyaas taanaan warroonni sabaaf quuqamtanii jirtan kana irratti dalaga karaadhuma gabaabatti wallaahi qeerroo gurmeeffadha kana irra dalagaa naafxanyaa Oromiyaa keessa jirtu tokko tokkoon dhiiga isii gadi jissisiisa haadhiinni akka ilma Oromoo jige haa jigu akka dhiinni ilma Oromoo dhangalaaru dhiinni isaanii illee haa Oromiyaa keessa dhangala'u dhiiga ilma Oromoo qofa dhangala'a abiyyoota kaasaa dhiiga ilma Oromoo qofa dhangalaasaa raabar dhiiga ilma Oromoo qofaa jistutti jira bar. Waan biraa yoo dadhabde naafxanyaa isin keessa jirtu qabeenya gubateef akkasitti bo'aa ture abiyyoota kaasaa inuma qabeenyi kana caala qabeenyi Jawaariin caalu takkaallee hin jiru kana beeka.
Jawaar Mahammad waataana ardiif samiin sun walii gadi galabbatu rabbillee hin dhiisu wallaahi dhugaa ilmaa Oromoo yoo isin dhugaa dabsitan rabbillee dhugaa hin dhiisu ila ardii fi sababa jawaariitiinii fi inshaallah ardii Oromiyaa sun ardii Itoophiyaa sun galabbatamuu deemti sababa jawaariitiif qiyaamaa namoota qoffaa Itoophiyaa keessa bu'uu deemti la. Qiyaamaa Itoophiyaa keessa buuteetti qiyaamaa rabbii isinitti aanaqu. Uduu bakka tokko ilmaa Oromoo kana bakka tokkotti walirra nu fixee hin gubannu. Bakka takka oduu xirriqi nu godhe hin guban. Maaliif hin arginu ka waliin argine waliif hin gubannu ka waliif hin dhinnu ka. Qeerroo Oromiyaa keessa jirtu. Irreessa kan akka baafteenis baas irreessa kana boodatti ammoo qabsoo keetii walaa hayyoota kiyyaan mari'adha. Mataa keetiin mari'adha. Garbummaan sirra fe'amaatti malee kan ruusa arabaa quufeetiif ruusa faranjii quufee bargarii faranjii quufee achi qeerroo guyyaa kana labsii guyyaa kana cufisiin jedhu faana akka hoolaa hin masakkamin hoolaadhaa ka masakkamu horiidhaa ka masakkamu hin masakkamin mataa kan keetiin masakkamiiti irratti hojjedhu garbummaa ofirraa buqqisi leenca kan kee yoo lubbuun jiraate baafadhu harka diinaati boru seenaa sitti ta'a hin sheenufta qeerroo Oromiyaa. Jawaar harka keessan jira. Hayyoonni guyyaa kana labsii nuu labsa jettanii hayyoota usuu jettanii jawaar nyaatamutti jira. Tokko naaxanyaa Oromiyaa keessa jirtu uduu cafacafamte jawaar adda hin hidhamu barqaxi jedhee baya. Usuu naaxanyaa tokko naaxanyaa Oromiyaa keessa jirtu irra dalagamte haadha ishee mataa ishee gadi dhadhaa deemanii. Akkuma inni dhiiga ilma Oromoo karaa irratti jissaa deemu kana haadha ishee karaa irra isa illee jissanii achi ispaaltii irra rakkisaa deemanii gara laafinsi keessa haga yoomiiti ilma Oromoo. Hamma yoomii garaa laafte isaanuu garaa sii laafutti hin jirani. Isaanuu morma keessirraa muranii si fannisitti jiran ati maal abbaa keetii garaa laafta? Ati garbummaaf garaa laafta? Garbummaaf garaa laafta? Isaanuu si garboomsuudhaaf garaa jabaatanii morma sirraa sadarkaa morma sirraa muruu keessa jirani. Ati ammoo maal abbaa keetii garbummaaf garaa laafta? Sitti tole? Uduu adda waan biraa yoo dadhabde qawwee yoo dadhabde wallaahi billaahi ilmaan naaxanyoota Oromiyaa keessa jirtu qeerroo irra gadi qindeessitanii akkuma qabeenya haadha isii qabeenyi jawaariin caalin jiru qabeenyi dhiiga ilmaa Oromoo ka jigaaruu caalin jiru irratti hojjechiiftanii abiyyoot kaasaayii hagana onnee hin godhatu. Hagana onnee hin godhatu. Naaxanyoonni hamma Oromoo maaliif Oromiyaa keessa Oromoon bar daangaa Amaaraa keessa hin jiru bar naaxanyaa keessa hin jiru Gondariif Goojjamiin keessa hin jiru Gondariif Goojjamiin keessaa bar qunxaadhaani barabaasoo qunxaadhaa Oromiyaa keessatti hundee godhattee jarra hundee isiisa uduu buqqifte hundee isiisa usuu buqqifte abiyoot kaasaayee onnee isaa gadi jedhaa deema malee onnee nutti horataan deema adda onnee nutti horate. Ambar wama tokko maaf murteessuu dadhabde ilmaa Oromoo. Furmaatuutu moo tokko maaf dhabde warri asirraa ambeeka awwallaala ambeeka jettu. Maa furmaatuma tokko dhabee. Furmaatuma tokko moo rabbee walaaka hidhatee bosona keessa jiru walaaka ada jiru ji'a lama kana keessatti du'aa Oromoo malee hidhamuu Oromoo malee qalamuu Oromoo malee qalamuu miti dhaamuu nama tokko ofirraa dhabne dhaamuu naaxanyaa dhaamiinsa naaxanyaa kun maaf jiraata akkami ati gisee namni garaa si jabaatu akkami garaa laaftaaf qeerroo Oromoo irreecha kana dabarsitee jennaan qaabsoo keetii gadi bahi garaa kee hidhadhu qaabsoo keetii gadi bahi. Qabsoo keetii gadi bahi irreessa booda guyyaa yookiin ja'a torbaan tana booda qabsoo keetii gadi bahi falmadhu dandeettu mana hidhaa keessaa baafadhu dadhabdu ammoo jawaar wareegamu garbummaan san caala garbummaa san caaltutti sitti dhufuu ta'a. Waan biraa yoo dadhabde indaallee naaxanyaa ila cicciree ispaaltii irra dachaasi akka qeerroo shaashi'ee ammoo gaaf Jawaar Mahammad Shaashamannee seenu
Bombi harka argame haadha isii luka sami ol saqqalteela. Luka sami ol saqqalte sani gadi saqqalii ispaaltii raddariifi. Tokko yoo garaa sii laafi atis garaa laaftaaf. Ispaaltii raddari. Eenyu nyaata. Ilmaa Oromoo tokko irraa ajjeesaa isaan ammoo ilmaa ofii bakka ilmaa Oromoo deessan dhaalchisaa deemaatti bara. Qabduu isin akkana afaan kiftii gootanii nu iyyitan Jawaar Mohaammed Qilinxoo seenee harka warra harka dhiigaa keessa hidhamu. Oromiina. Akkasii yaada gaarra jirta beektaati nuti Oromoon gubanne wallahi yeroon tun yeroo immoo akkuma fedhan haasa'anii miti yeroon tun yeroo ilmaan Oromoo ka'ee wal bira dhaabbatu yeroo Jawaar Mohaammed yeroo hayyoonni Oromoo Qilinxootti darbanii Qilinxoo keessatti naaftanyaan irra garmaamtu jechuudha yeroo ilmaan Oromoo akka jiru shororkeessummaan himatanii jedhanitti irreechummaan faarsan kun hangama kiyyatti jiru irreechi yoo ilmaa yoo Oromummaa qabaanne irreeffannaa beektaa irreechummaan haasan kun maali wannummaa irreessu haadhumatti irraan dubbatina waa'ee irreessaa kun dhaabbatina itti maqiisa isin kutee yubar kutee beektaa jechi koo isin akka marattu dabarte beeki yoo jabaatte guyyaa muraasa garuu immoo wannummaan ajandaan irreessanuu ta'e irreessa haasofnu tokko qabnu beektaa zabana ilmaan guyyaa har'aa beeksisa Oromiyaa keessatti abbaan alangaa Oromiyaa keessaa baase nama 63 shororkeessummaan himate jechuudha. Jawaariin fa'a malee jechuudha. Yeroo ilmaan Oromoo bakka jiru guutuu keessatti shororkeessummaan himate namummaa takka qabaanetti bitu ilmaan Oromoo tuffatamne namichi naafxanyaa kun sirna naafxanyaati jecha ilmaan Oromoo guutuu shororkeessummaan himate garaa nu gubaa jira jechuudha. Nuti namummaa takka jireenyallee hin qabnu jechuudha. Dhugaa Jawaar Mohaammed dhabne Jawaar Mohaammed Qilinxootti darbamee taa'ee nuti Oromummaa waan himatanii garuu gama kiyyatti wallahi yoo Oromoo yoo har'a Jawaar dhabne maqaa Oromoo himachuu miti qajeelan akka Abiyyi sanitti saree tahee naafxanyaa jalatti jiraachuu naa wallahi akka tasaa afaan Amaaraa afaan kusanan akkanan seenne jedhee of qusadhaami gaafa Jawaar Mohaammed wareegan afaanuma Oromoo kana hin beekun jedha ila ani Oromoo miti jedhee Orominnati kan koo qayyara ila Orominnati koo qayyare akka naafxanyaa sanii jiraadha malee Oromummaa wayitu takkaan jiru Oromummaan hin jirtu yeroo ilmi Oromoo yeroo hayyuun kenna halkanii guyyaa abjuun isaa Oromummaa taatetiin hin jettetti Oromummaa dhabne Oromummaa kenna nurraa fuudhame bakka Jawaar Mohaammed hin jirretti Oromummaa takkaan qabnu dhugaa dubbachuu Oromummaan leen hin jirtu Oromummaan leen hin qabnu amma achi hayyuun biraa ka dhufullee Oromummaa waan nu himu hin qabu kalaas Oromummaan takkaa hin qabnu. Ani wanti na dhibu saa dhiiroo wanti ana na dhibutti jiru hayyuu Oromoo hayyuu isaatu mana hidhaa keessa baafachuu hin dandeenye boru gaafa inni mana hidhaa keessa seenee borullee carraadhuma Jawaar Mohaammed eeggatu kanatti isa eeggata gaafa Jawaar Mohaammed mana hidhaa gaafa hayyuun kun Jawaar Mohaammed hadha mana hidhaa keessaa hin baafatin gaafa ofii isaatii boru carraan kun yookiin isarra gaa'ee mana hidhaa keessa seen ana eentu na baafata narra maaltu gaamaaf illaalle. Inni nu Oromoo bakka bu'ee falmatutti jira boru narras kanatu dhufuu danda'a adda jabaa keenya kana falmannee qeerroo kana kakaamnee ummata Oromoo itti iyyinee bitaa mirgaan itti iyyinee bahaaliqaan itti iyyinee ummata kana kakaamnee maaf Jawaar Mohaammed usuu inni jiru hin baafatee harka diinaatiin maal jechi jedhamu sitti hin dhaga'amne laal Jawaar Mohaammed. Beeytee wanni kun guutuu akkasumatti ta'eetiin namni tokko as jala Jawaar Mohaammed qofa mana hidhaa Jawaar Mohaammed namni maqaan isaa wanni maqaa isaa awwal namni haasa'u wanni nama kana guutuu namni wanni ilmaan Oromoo namni 9,000 mana hidhaatitti badaa jiruuf maqaa Jawaarii fi beeytee wanni nu waan kana maqaa isaa kaafnu ilmaan Oromoo guutuu mana hidhaa jira barra jechuma namu as jalatti waa jedhu tokkoon argee Jawaar Mohaammed qofa mana hidhaa jira waan Jawaar Mohaammed jechuun Oromoon wanti nu Jawaar Mohaammed jedhaarruu fi Oromoon kuma meeqa mana hidhaa keessa jirani Jawaar Mohaammed bakka bu'anii bar Oromoo hundinuu Jawaar Mohaammed bar akkas malee yu amma Jawaar Mohaammed Jawaar Mohaammed gaffurame Jawaar Mohaammed osoo har'a gaffurame namni tokko akka mana hidhaatitti hin hafne kana beekuu qabdan jechuudha ilmaan Oromoo wanni har'a Abiyyi Ahmad isa jalqaba waan hidheef
Oromoo guutuu duuban itti saabuudhaaf malee hadha osoo akkuma gaafa isa hidhe isa har'a isa gaffure Oromoon guutummaan hidhaatti yaa'uu shakkiin godhinaa jechuudha. Sila kana ta'eef waa'ee Jawahar haasofna malee Baqqalaa Garbaatu jira jechuudha. Ka jiruu ofii guutuu mana hidhaatitti dabarse kanatu nu gubee wannummaan Abiyyiin dalageef maqaa Jawahariif kana hunda dalage malee yaa ilmaan Oromoo nuti yookiin gandummaa haasofneeti miti. Gandummatti hin jirru nuti ilmaan Oromoo guutumarraa wanni garaa nu gubaa jiru ka ajjeefamu ka hidhamu guutummaan nurratti ta'aadha. Wanni maqaa Jawahar kaafneef jechuun maqaan isaa tokkoffaa bakka maratti isuma dhayaa jiranii innis immoo isarratti xiyyeeffate ka jedhu rawaan kana kaafne ilmaan Oromoo tokko haa taanu salphannee salphina garaachi jirraa gaafa Abiyyiin naaftanya Jawahar amma Qilinxootti hidhe malee akira naannoo Amaaratitti dabarsee achitti Amaarri nurratti fincaa'uuf deemti inshaallah mee hin agartanii Jawahar Mahammad wanta Amaara keessa haa hidhamne jedhaa turte bara Jawahar Mahammad nuu kenni Amaara keessa hidhannaati jedhaatiin bokkisaatiin achi haa hidhamu jedha bokkisaan turre naaftanyaan. Bokkisaa jiran ammas immoo ittuma jiranii. Toltuudhaaf fideeti warra harka dhiigaa keessa naafxanyoota harka dhiigaa warra nama ajjeesu warra hannaan achi hidhame warra nama ajjeesu achi hidhame keessatti hayyoonni keenya haqa kabajaa kanatu isaanii malee oolmaan isaan waan biraa miti dhugaa rabbii Oromoo yaa waa irraanfachuu waa irraanfatina. Qabsoo Jawahar Mahammad godheeni bar qabsoo Jawahar Mahammad godheeni kan foolii Oromoo dhaamteeti hayyootaa fi maaliin illee biyyatti galtaniiti warroonni addaammoo adda bilisummaa Oromoo illee gurguratee sharasharatee akka foon qircaanaati addaan qalati sababa Jawahar Mahammad biyyatti galeeti malee sababa Abiyoot Kaasaayee biyyatti galeeti miti bar qabsoo Jawahar Mahammad godheeni bar kan biyya galanii adda sharasharatanii warri garaadhaan bitan maal beeka kun dokumentii takkan qabu wallaalan osoo waan takkan argin bakka san ga'e haadha naaftanyaan gurra qabdee tushaa itti dhaattee akka riimootitti nutti jijjiiraa jirti malee Abiyyi Ahmad naaftanya waan takkan beeku dhugaa isin jedhaati namni riimootii bira kaayee televiziyoona keessaa waan fidee kaayatee caqasaa jiru jechuun Abiyoot Ahmad televiziyoona jechuudha. Nama riimootiin jijjiiramu Abiyoot Ahmad jechuudha. Abiyyiin nama sammuu qabu osoo hin taane nama riimootiin jijjiiramaa jiru. Naaftanya riimootiin nutti jijjiiree guyyaa feete akkana godhi jechuun jira malee Abiyyiin har'a beekumsa qabaatee bakka san dhaabbatee ilmaan Oromoo bulchuutti hin jiru. Namni nu bulchuutti jiru naaftanyaan Abiyyiin Ahmad televiziyoona yaa obboleettii tiyya sabboontu tiyya jabaadhu rabbiin nu bira haa dhaabbatu wanti caaltuun guddaan nama osoo hin taane rabbiin immoo nun gatini akka Abiyyiin Ahmad nu gana kanatti rabbi tokkochi nu gatini inshaallah rabbitti yoo gorreetiin hin jenne waa hundan dhabnu rabbiin jawwee keenya mana hidhaatii nu haa baasu rabbiin hayyoota keenya guutuu isaanii takka takkaan achitti rabbiin hin hambisini inshaallah waan gaanirra jetta rabbi nu haa milkeessus hin jedhaa galatoominaaf feeroo keetiif. Jabaadha isinillee qeerroon waan biraa gaafa dadhabe Oromoon wanta biraa gochuu gaafa dadhabe qeerroon wallahi wanta biraa wanta gochuu yoo dadhabde naaftanyaan daallee Oromiyaa keessa jirtu haadha isii tartiiba dachaasisiisuu hin dadhabdanila. Ila naaftanya cafaccafuu hin dadhabnu gaafa naaftanya cafaccamnee jenne Abiyoot Kaasaayee ofii isaatii harka kennataa deema wanta biraa yoo dadhabdanii jettan dhiiga ilmaa Oromoo yoo deebisuu dadhabdan yoo Abiyoot Kaasaayee jala dhaabachuu dadhabdan naaftanyoota kutaa keenya keessa jirtu jala dhaabachuu hin dadhabdanii irratti hojjedhaa isinis qeerroon Oromoo afaan qofaa ta'uun nurra hin jiraatu. Wallahi dhugaa keetti osoo har'a akka garaan nu gubate kanatti garaa Abiyyii gubnee hanga tokko chaansii qabne jechuudha osoo naaftanyaa Oromiyaa guutuu keessaa buqqifne gaafa jarri buqqaatte har'a Abiyyi illee harka kennuu isaanii nafuutti nutu hammatee nutu bobaa jala kaayatee naaftanyaa deemaa kanaaf salphannee salphina garaacha buune inshaallah rabbiin nu haa jabeessu yalla jabaadhutii carraa nama biraatti rabbiin jabaadhu. Ayyee galatoomna. Kanaaf ilmaan Oromoo wanti isinii himu adda Jawahar Mahammad Qilinxoodha. Oduu Finfinnee keessatti osoo mana hidha kaan keessatti mana sirreessa kaan keessa oduu hidhamanii achinuu bayanii dhaddacha dhiyeessuu maal osoo jedhani adda ammoo Qilinxoo kalchallee buuseera miti. Kalchallee keessaayyuu fidee naaftanyoota garaacha isinii hidheera miti. Kanaaf iyyuu jirtanii uruu amma gaafa fideetiin Gondariif Goojjamiin keessa isinii hidhe
maal akka isin dubbatuu deemtan gurra kana keessa akka guuriin nan seenne nan guunne gurra kana keessa seerumaan gurri guutadheetuma isin caqasaaf gaafa san. Hin dubbadhallee seetani akka nama duudaa afaan koo sixaxxi godhee taa'ee isin caqasa waan isin jechuu deemtan. Wanta abiyoot kaasaa'ee isinirraa dalagachuutti jiru adha ammoo qilinxoo buusee qilinxoo Jawaar Maammadii hidhee boru Goojjamiif Gondariin keessa dabarsee hidha achi buuteen miila Bakar Waareeti. Kalas. Akkuma achi buuteen miila Bakar Waareeti jettanii gaafa namni tokkollee waa ta'e achi buuteen miila Jawaar Maammadii jechuu deemtan. Kana. Bakka Jawaarii Rabbi Oromoo kana dhabamuma haa godhu la. Maal Rabbi dandeettiidhuma wayuu sunaa kenne maal qaba wallaahi. Kufadhe wallaahi garaan na gubate. Maal bakkuma Jawaarii Oromummaan garaan bitamtee Oromummaan garbummaa liqimsitu uzuu xirrigi jettee dhumatte hoo. Uzuu lafarraa xirrigi jettee dhumatte. Sabboontu aggaaroo na biraan mul'atu viidiyoon kee. Ergi jetta na biraan mul'atu keessaa baay'ee deessi keessa deebi. Ergadhaa warri yaada qabdan daqiiqaa muraasa daqiiqaa lama isinirraa fuudha. Carraan qabu. Oromoo irratti dalagaa qeerroo biyyaa jabeessaa warroonni an xiqqoodha jettee ufiin tuffatini. Sina dide gifti ko Facebookin kenke follow godhi deebi yookaan keessaa bahiiti keessatti deebi. Jawaar Maammadii gaafa inni Gondariif qilinxoo seeneera Jawaar Maammadii jennee iyyutti jirraami. Gaafa inni Goojjamiif Gondariin seene bakka isin iyyitanillee bakka isin fuutanillee ani irraa quban qabu. Ani irraa hin beeku. An gaafa isa Orominnati kan kun shur godhe asirra bahee jechuudha. Afaanuma Oromoo ani amma afaan Oromoo dubbadhee Jawaariif iyyaaru tun afaan biraatiin gadi sinitti bahee afaan Oromoo kana lafa kaayee afaan biraatiin asirra sa'aatii 24 yaa'oola malee afaan Oromoo asirra bahee isiniin dubbadha. Maaliif Orominnatiin kan koo Jawaariin faana deema Jawaarii walii hidhateeti. Waan jirtu kanu. Hello. Sinaga. Jirta kam bulte? Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota feesbuukii cufullee akkasumallee anaa dhufu culullee teenna maalirra jirta? Naa galaawwan tatirra jirtullee waa'ee Oromoo kanaan wal qabateeti. Xiqqoo jirta haasa'e. Why, ma'am? Why Jawar Maammadii qilintootti fidanii Jawar Maammadii nagaa Jawar Maammadii Jawarii Maammadii isiniif ooli ammoo Nagayamu maalirra jirtaree na barsiisitta? Salame nanaan bookisi godha ilaa hudduu kan keerra bulookisi deebisa afaan kan kee qabii taa'e duulaan ni jettu. Akka neetworkii deemtee namatti hin ergattu yeroo baay'ee afaan darbita. Afaan hin darbiin baakki. Sinisiraatii. Erga warri jettan kollekshinii keessan na biratti viidiyoo keessan hin mul'isu.
Akkasii ilmaan Oromoo baay'ee dubbachuun barbaanne booddee isinitti deebi'ee yaada keessan isinirraa fuudha. Amma nagaa naa oola oolmaa gaarii isinii haa ta'u. Rabbii jedhaa garbummaa jala rafutti jirtanii wanta biraallee isiniin hin jedhu garbummaa jala rafutti jirtanii ilmaan Oromoo jawaarii wal qabatee dhumaatii keessa jira. Garbummaa keessa ciisutti jirtanii garbummaa ofirraa tokkummaadhaan ka'aatii garbummaa ofirraa buqqisaa. Jawaar Maammadi harka diinaa keessaa baafadha. Jawaar Maammadi gaafa isa ammoo fuudhanii Oromiyaa keessaa isa baasaniitiin jedhan naani qaali na dide maal ta'e ammuma si seensisee ka'ee nan dide silaa si dubbisuu barbaada. Kanaaf Jawaar Maammadi gaafa namichi ku'a dhaqqiiliin buuse jennee irraa iyyutti jirra. Gaafa inni ammoo Gondarii Gojjamitti buusee darbatee jedhee iyyuun nuuf hin ta'u osoo inni amma asuma keessa jiru iyyuu iyyutu ta'a. Maaltu isarra ga'aa raajuu hin beeknu naafxanyoota keessatti ol darbaniiranii warra nama ajjeesu keessa ol darbaniiranii maal keessa jiran isaatu shakkiidha. Uffata isaatii fi nyaatallee akka achi hin seenne godhamanii ugguramanii turan jedhama. So yaa ilmaan Oromoo Rabbii keessanii jedha Jawaar Maammadi ijaan hin laalina. Jawaar Maammadi galanni inni warroota paartii Biltsiginnaa deeggaru kanallee kan ifatti baasee yoo abiyyi kana as baase Jawaar Maammadi hunda kennaayyuu kan dukkana keessa harka qabee gottotee as nu baase Jawaar Maammadi ta'uu hin dagatina. Jawaar Maammadi ta'uu hin dagatina. Oolmaan Jawaar Maammadi kanaa mitiyyuu kanaanii miti oolmaan Jawaar Maammadi kadeebu. Dhugaadha niitoorkii kan kooti bakka niitoorkiin jiru jechuu ammaa fi xiqqoo ishee. Hello. Wayye. Hello. Wayye. Ay, nagamu. Yan asatti ko himee asatti. Why jawweerra sarka nan jedhe. Warri amma yoo keewwaa tokko rakkin tokko irra gahe kan hidhes Oromoodhuma malee abiyooti maqaatti dhaame malee waa tokko Oromoodhuma jenna nuti maaf hojjettanii maqaan miiliyoona 50 jettanii jedhamee jechaadha. Maqmatu jiru malee jechaadha. Meerra akka torbii lama akka mana eenyuudha. Yoo sadiif deemaa jira jechaadha. Kanaaf hunda miti guyyaa lama buluu hin qabu ture. Yeroo inni jirtu qeerroo jedhu jirraadhaan onnee dhaachifachuun qoftiin turgumiin inni qabu tokko ittiin jiru. Filiis maaf tokkummaan hin qabsaa'ee maaf tokkummaadhaan dhaabbatee Jawaarii nama akka Jawaartiichi argachuudha. Hin argattame oomishu taanaan jechaadha. Kan ajjeesisiis Oromoodhuma ammas kan hidhes Oromoodhuma. Kanaafiyyuu naan burgaafanni waa ta'e wanti hin gabbaatanii iyyitan tokkoyyuu hin jiru. Waa'ee moo abiyyiin keenya fixaara kee nafxanyaa isin taa'achuu. Nafxanyaan tokkoffaan eenyurraa eegaluu beektu. Oromoodhuma abiyyi jala fiidurraa eegalu. Jararraa bismillaa jalqabanii beekan jara fixuudha tokkoffaa jechaadha. Biyya Oromiyaa sana keessa teessee abiyyi deeggaraa jettee warra hudduu isaa jala fiidu jechaadha. Wallahi kaayyuu hundoo hin goona maal gochuudha beektu akkamitti beektu isinii himu. Zimmadhaniiti birrii walitti qabanii silaa birriidhaan nama ajjeesisaa ramte innis Oromoon birrii nyaate ajjeesisaa ramte nus birrii nyaachifnee duuriyyeedhuma barandaarra bulaa ooltu sana jechaadha. Wallahi lafarra xaraganii gaafa sabni isaa akkuma dhiini kan keenya dhiini Oromoo yeroo inni gadi jigee jennaan nuti asii gubataa jiru kana jarnis hagubattu itti binneetu lafarraa xarastiibu. Dua sodaataa waan ta'eef gabbaadee Oromoo waa lama dhabde beektaa. Takka qawwetti amantee hin hidhanne. Oromoo waa lama dhabde takka hidhannoo hin hidhanne takka akkuma inni birrii kana birriin bittee isaanillee
uf keessaan gantoota naaxanyoota si jala deemtu irratti hojjetteeti hin jenne waanuma tokko 00 irra jirti Oromoo galuu hin dandeenye 000 if gara. So takka isarratti hojjechiisuu hin dandeenye takka mallaqaan ammoo gadheef gantuu abiyyoota jala fiiddu irratti hojjechuu hin dandeenye takka ammoo qawwee hidhachuu hin dandeenye maal akka isaa irra jiran nuu galuu dhabe wanti Oromoo kun hojjetaarra jedhan keessaanis hojjetiinsi isaa hojjetan ka Jawaariin Qilinxoo keessa akka hidhamu irra hojjetaaranii kan ani inuma naa galuu dide wanti Oromoo wanti hayyoota Oromooti jettee asirraa iyyuutus Jawaar Mahammad akka Qilinxoo darbu ka godhaattu kan ani hin beeku ji'a lamaa fi guyyaa 20 guyyaa 26 yookiin akkana wayitiin itti fakkaata. Kana keessatti abiyyoota kaasaa bu'aa isaa fidaa jira agarsiisaa jira bu'aa Oromoo agarsiisaa jiru maali naa galuu dhabe arguus hin dandeenye. Kanaafiyyuu amma qawwee sirriidha Oromoon keenya wanti siin qabdu hin jiru qawwee wanti jalqabatu hin jiru ish. Maan ilaa amma yoo qawwee dhabanii mootummaatti gabbahanii iddoo sodaatanii yoo jedhanii gin isuma ollaa ofii jiru irraa kaasanidha. Amma nafxanyaan naannoo Oromiyaa keessa lakkoofsa akka Oromoo caaltee jirti beekta. Amma naannoo hortee jirti. Akka dhalattuu Jimmaa ta'e tokkotti jechaadha. Jimmaan keessatti argitanii Oromoon lakkoofsa qabdi kan Jimmaan keessa jirtu. Amma Jimma biyya Oromiyaa naamin jedhamti kan keessa guuteertu nafxanyaadha. Nafxanyaa jara waan na asliituu hin ta'iniini jara kamirraa kaafame beekta Oromoo taate nafxanyaa nama taate jararraa kaasan dura jararraa bakka morma si gaafa irraa kutaadha kan jechaadha.